Nagaa fi araara waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii deebi'ee jira. Isin nagaadha, jireenyi bareedaadha miti, dalagaan bareedaadha. Hundumti keessanuu jirtu fayyaa keessanii nagaa waaqayyoo guddaa lafuma jirtan isiniif haa baay'atu. Alas nagaa fudhachuudha. Har'ammoo maal qabattee dhuftee jechuun keessanii hin oolamu. Naganaaf iyyuu har'ammoo jechuudha waa'ee Saayidoo fi Roozaa fi Hawwii irraa dubbachuun dhufee jechuudha. Warroonni akkuma koo irraa dubbachaa turtan gabaa tokko hubattanii ta'ee yaada. Warroonni hubatiin immoo asumarraanii warroonni hordoftoota kutaatan hubachuu dandeessu jechuudha. Gamuraasarraan haasa'aa manaa danda'ame. Kanaaf iyyuu innis maa inni yoo jettan jechuudha. Dura Saayidoonii erga Sumayyaa irraa gargar ba'e Ayyuu fuudhee ture. Diigama jireenya isaa kan taate Ayyuudha jechuudha. Manaasaa qaaliif gaariidha ijoollee isaarraa adda kan baastee jaalala Ayyuutu Saayidoo kuffise jechuudha karaa gubbaarratti. Akkuma kuffiseen immoo ammas jaalala Ayyuu keessatti kufee galaana jaalalaa keessatti erga kufee booddee Sumayyaa faana wal dhabbii guddaa ture jechuudha. Gammaa kana illee ijoollee isaaniitti waan na turee fi Sumayyaanis baay'eetti gadditee jalaa baqachaa jalaa miliqaa turte jechuudha. Garuu sanuma biraan jechuudha Saayidoon bakka arga ta'e gadeen gara citteetti gormadanii bakka ammaa kanatti dhalaa marraan dhaabbanne jechuudha. Dhalaa meeqa fuula meeqa nutti argisiise achi keessaa tokkumti ishiiyyuu kan nuti jireenyaaf taatuuf hin jirtu natti fakkaata. Garuu waan amma kana irratti as baasuuf kan hin beeku. Amma gamanumaanii gara Roosaatti yoo deebi'e jechuudha. Roosaan dura yeroo ni jaalattee cidha siifan godhaa, siin jaaladha, siin fuudha gaafa inni qubeelaa gochuuf ture hin didde. Amma immoo inni nama biraa jaallannaan immoo boossee qixxooftee itti deebitee na fuudhuu qabdaa jettiin. Kumaal jechuudha daraa rabbi. Haa jiraatu jechuudha. Inni utuma si fuudhee manattis gashee suusiin alaa qabdeetti gatiiteef dhalaa jala waan hafe si faana jiraatu sitti fakkaata. Kun guyyaa meeqa torbeetuun gahin inni talaarabaa qabatee achi aseensee ba'e jechuudha. Achuma immoo tooftaadhaanii Sumayyaa araba fuudhuurraa bashaama keenyatti haa deebi'u jettee tooftaadhaan kottu boodeetti sin eegattee gara biyya gashite jechuudha. Gaafa gara biyyaa gashuutu immoo itti mul'anne garuu isheen shawwadde jechuudha. Akka isheen kanneen talaarabaa sana fuunee waan barbaadduuf jechuudha. Talaarabaa sana si fuuneen galee jidduutti immoo hawwishaa argate jechuudha. Hawwishaa kanaaf jechuudha obboleettii Ayyuu xiqqashu jechuudha. Hawwiin Saayidoon immoo dhuguma muca'oo kana fuudhuudhaaf yookiin jaalala dhugaa qabaaf taanaan qaama sadaffaatiin biraankii gochuun maaliif barbaachise? Ofuma isaatii waan isa salphaadhaaf boru bultii dhabnaa taatii. Gaala koo kana seeraan kunuunsuu dandeessi jaalala dhugaa naalaatti jedhee yoo baruu barbaade jechuudha. Qaama sadaffaa maaltu geesse ofuma isaatii manuma keessatti jechuudha. Waanuma isa salphaadhaan qoree ilaaluu hin danda'a ture. Garuu immoo Roozaa wajjiniin isaantu yaada walitti deebi'uu qabu fakkaata. Innis garaan kutannee fi garuu sin barbaadu deemi garaan kutannee natti fakkaata. Isheenillee isa biraa hafan jirtu. Innis illee waanuma isheen isa duukaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf qaamni sadaffaan barbaachisu ta'uu jaalala dhugaa ta'uu qabaatee fi innumti qofuma isaatti jechuudha. Gaalli nama sadii hundeeffama danda'e nama lama jechuudha. Isaaf isheedhaan hundeeffama gatii ta'ee fi innumti duwwaan jechuudha. Itoo madaalee ilaalee ta'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu ani Roozaa gara biraankii akkasitti fiduu isaa kanaan Saayidoon dogoggoree jira jechuudha. Walumaa galatti silanuullee inni dhala biraa hafuun waan hin dandeenyeef amma jaalala qabee otoo hin ta'in Saayidoo jaalalli qabaan jiru suusii dhalaa faana ba'uutu yookiin yuutuubii dalagachuutu suusii ta'eef malee jaalalatu qabee fi miti mucacha jechuudha. Mucaa namticha. Amma akkasii garuu duraan Saayidoon nama fakkeenya gaarii dhaloonni irraa baratu ture. Amma garuu deemsa keessa fakkeenya gadhee galmeessaa jira jechuudha. Kanaaf ani wanta amma kana Sumayyaayyuu garaa kutee yeroon taa'ee tilmaamee ilaalu waa inni shaamarra biraan hafneef jechuudha. Dhalaa tokko argennaan inni duukama kutachuudha. Iji isaa gara dhalaa malee gara
jireenya isaa hundumaa dagateera jechuudha. Dursitoota gabbaa irra ta'ee maaliif haadha manaa isaa kanatu hin araarfata ture jechuudha. Tokko guyyaan hin fagaatin torma kana namni distaantii amma kana fagaatu walirraan deemini guyyaa gabaabaatti dogoggore bakka dogoggora sanaaf immoo guyyaa ishee waamtetti jalqabu mannaayyuudha sargi godhee fi ta'e guyyaa ishee waamte sanitti otoo deemee ta'e yoon araaramee turee nagaan bu'eetu ayyuu faanallee ishee faanillee jiraata ture jechuudha. Inni waan dura balleessisan amma immoo ittumaayyuu jireenyuma ofiisaarraa yoon ba'e jechuudha. Innaa kanaafi waan akkasiitu gochuudhaa baate dhalaarraallee dhaabbate amma kana sumayyaan garaa guutate irraan fagaattu jechuudha. Inni bakka dharaa mala jiraachuu hin danda'an yuutuubii dalagachuu fayyaa ta'uu dhalaama malee deemuu hin danda'u ta'uu hin beeku. Garuu dura nama qaxalee nama cimaa ture. Iddoon dura nama baay'eedhaaf nama fakkeenya guddaa ture. Garuu amma jechuudha waan mantaan irraa argama. Kanaafiyyuu dhaloonni si'anaa amma Sa'iidoorraa maal baratanii maal barannee darbaa jirra. Kanaafiyyuu kan jalqabni isaa gaarii ta'ee dhuma ofii badaa ta'uu waaqayyo namaa oolchuu. Kanaaf ammanuu danda'ame tokko waanuma gaarii gaaluma tokkoon yoo jiraanne bareedaadha jechuudha. Warra musliimaallee egaa quraanatu immoo hadiisa jedhan isatu waggaa 4 eeyyama jedhu garuu eeyyamee fi eeyyama ishee jalqabaa sanaan yoo fuudhee akka kanatti ni bareedaadha. Garuu isheen eeyyamneef taanaan yoo dhiisee bareedaadha. Mana gashanii baqa xiiqii mana gashanii akka kanatti gargar ba'uun ijoolleen haati ijoollee fi abbaan gargar ta'uu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu yaadni kun gaarii miti. Dargaggoonni kana gaala hundeessuutti deemtanii of eeggadhaan duruma tilmaamaatitti yaadaati fuudhaa. Shamarran keenyas gaafuma heerumuuf jirtanii itti yaadaatti itti xiinxalaati waan kun na baasa moo nan baasu jedhaatti yaadaa ka'aati heerumaa fuudhaa malee keessa keessanii kaatanii bakka akka jara kana xibbaa xibbee dafachuu dhiisanii jechuun barbaada. Innaa gaala namaa kan namaa qajeelchu waaqayyo dhagatii ta'ee fi warra ganaa gaala godhatanii waaqayyo gaala gaarii isinaaf badhaasu. Warra gaala keessa jirtanii immoo jaalala isiniif haa kennu horaa bulaan isiniin jedha. Innaa akkasii hordoftoota keenyaa yaada biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Komentii barreessuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa, sabiskiraayib godhaa. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nufuleetti keessan jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa.